Jiruu fi jireenya aadaa fi duudhaa ofii nama hin qaanfachiisu. Qufaalleen naqabee jira, sagaleen isin jijjiiramuu danda'a. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Ashama harka fuunee isiniin jedha kabajamtootaa fi maamiltoota Omorazaan Oro. Akkuma sitti argitan har'a marqaa aadaa Arsii qabadhee isinii dhufe. Marqi aadaa Arsii keessatti bakka guddaa fi kabaja hedduu qaba. Tokkoffaa irratti hunda isaa isiniif ibsa. Laayik gochuun hiriyoota keessanii sheer godhaa viidiyoo kana. Namni immoo jalqabaaf maatii kiyya taatan sabiskiraayib gochuun gama maatii kiyyatti fi waan addaa hojjechuu hedda yeroo hedduu jechuudha. Namootiin ijoolleen amantii biraa qaban iskaarbii yeroo uffattu hojii irratti fakkeenyaaf hojii ibiddaa hojjettaa waan adda addaa hojjettaa maaliif sincinquu warri jettan akkanan cinqine asumaan jechuu ijoolleen amantii islaamaa qabdanillee isin fayyada. Tokkoffaa irratti isa kana asitti akkanatti ittiin godhadhaa jechuudha. Maqarabaalee kiyya yookiin iskaarbilee kiyya kun haga barbaadillee yoo dheerate narraan bu'u jechuudha. Achi booda ammoo yoo barbaade an irra caalaa akkana uffadha hin beeytan jedhee yaada. Kunoo asitti yoo barbaadan akka isinirraan buune kanaan qabsiifachuu dandeettani. Ka qulfiitinillee an har'a ammootuyyuu kamarataati ijoolleen baay'een hin beeytan. Haa ta'u malee ijoolleen tuuwwanii sirraan bu'uu sincinquu naan jettani. Kuno gubbaa kanarratti akkanatti asi qabsiisa. Sababbiin isaa jechuudha. Sababbiin an gubbaa kanarra qabsiisuuf maalis marfeellee ta iskaarbii xiqqaa jira, ka iskaarbii guddaa jira. Yoo as fiddanii dalga kana qabsiiftan akkanatti ibidda keessa midhaan keessa bu'ee isin cinqa. Garuu qixxee kana yoo qabsiiftan kuno akkanuma duubatti hafa. Yoo gajeettanillee ilaala. Amma qoraan falate isin agarsiisa. Hayya binaa. Akkuma asitti argitan kana jechuudha. Erga iskaarbii kiyya maradhee ka'ee qoraan falaxachuuf yookiin qoraan qopheeffachuuf akkuma beeytan jiruun ammaa jechuudha jireenya duraa san itti fakkeessina malee hin fakkaattu. Sababbiin isaa duraaniin jechuudha koboota yookiin kosii jedhaniini kan balfa yookiin ammoo gataa horii bobbaa horii jalaa guuratanii isaan hojjetama. Marqi aadaa Arsii keessatti sadarkaa inni qabuu fi akkasuma ammoo maaliif namoota akkamiif akka qophaa'ullee akkasuma ammoo mee namni yeroo ammaa jiruu fi jireenya ammaa kanarratti marqachuun keessattuu jiru magaalatitti baay'een dagatamee jira. Distitti malee oyiteetti akkuma sitti argitan kana dhagaa badhee finnee walitti matalagnee yookiin midijjaa goone matalagaa jechuun beeytanii erga oyiteetii yaanaa mijata jedhee itti karoorsee jedhee kunoo haala argitaniin oyitee dhiqataa jira. Oyiteen dhiqamtuudha. Akka aadaa Arsii keessatti marqee jechuudha kabajaa guddaa qaba. Oyiteen dhiqamtee kaayamuudhaan faayamtee akka argitan kanatti keessi isii siimoftee oyiteen tun haarayallee yoo taate dirqama dhiqamtee kaayamtee yeroo hojiidhaaf itti ka'anammoo haaluma kanaan dhiqanii haaraya yoo taate bishaan ho'aadhaan yeroo hunda kan jalqabanidha. Kanaafi amma ibidda kiyya qabsiifachuuf itti jalqabee jira. Akkuma sitti argitan qoraan erga falaxadhee oyitee tiyya dhiqadhee geessee daboollaa jedhaniin kurree afaan oyitee irra taa'u kan itti qadaadamu jechuudha. Isaan qopheeffachuuf hundayyuu tartiiban kan isin agarsiisu. Ibidda akkuma sitti argitanitti qabate amma daboollaan kuni faararraa hojjetama akkuma oyiteetitti. An ammoo hin qabu haa ta'u malee kurree distii isiif hin ta'a jedhee mijataadha jedhee qopheeffadhee itti ka'ee jira isiniin jedha. Akkuma sitti argitan haxumaa dhiqataa jira. Hordoftoota fi kabajamtoota kiyya oyiteen tiyya haaraya waan taateef bishaan maashina bishaaniitti danfisee yookiin gallaayatti itti naqadhe haa danfu garuu qadaaduu qaba. Sirritti oyiteen oo'itee bishaan kun danfuu qaba marqi marqamuudhaafi. Namootiin hin beeyne hin jirtan yoo dagattan yaadachuu akkasuma ittiin bohaaruu fi namoonni hin beeyne ammoo asumaan baradhaa isiniin jechuu barbaada. Namni hin beeyne hin jiru haa ta'u malee irraanfattanii jirtanii bishaan haga danfuu bishaan dura itti naqillee danfaadha. Dirqama sirriitti danfee ol fudhachuu qaba. Harcee kiyya qopheeffataa jira. Marqa harceen irraa qophaa'u garbuu boqqolloo fi midhaan walitti faayida qabeessa qaama keenyaaf ta'e qamadii xiqqoo qabaate irra filatamaadha. Garuu tokkoffaan marqa garbuuti. Marqi qamadillee ni taha. Kana jechuun hin tahu jechuu miti. Harcee marqaa jedhanii adda ka qopheessan an akka maatii kiyyaatitti ka beeku boqqolloo garbuu fi
qamadii tumamee findigamee callaa'ee jechuudha. Booda sanii walitti daakkama akkasitti beeka. Isin hoomee naannoo keessanitti akkamitti beeytanii isiniin jedha hordoftoota fi kabajamtoota kiyya. Bishaan danfaa jira akkuma asitti argitan ibiddillee ammootuyyuu haga takka tasgabbaa jira. Silaa akkuma reef isiniin jedhe erga bishaan danfee soogidda itti godhee harcee kiyya cilfaadhaan dirqama Oromoon kenna keessattuu jechuudha. Kumiyyuu tahee kutaalee kam yoo jiraate qulqullina uf danda'e qaban. Kana jechuun dirqama jiruu ammayyaa amma babbareedu caccalanqisaa kana doon tahin kaametti yookiin ufumaan jechuudha faaya kan taatedha dubartiin Oromoo kenna. Itti aansuni erga midhaan haala saniin itti godhadhee jedhee waliin gahataa oyiticha kiyya luka kiyyaan qabataa marqa laaquu jedhama laaqachaa jira. Aadaa Arsii keessatti marqi gahee guddaa qaba kan jedhee fi tokkoffaa irratti soddaaf marqi ciree irratti dirqama. Oromoon kenna dhangaa yookiin ammoo isa miciiraa cuukkoo jedhamu ni jira aadaa Arsii keessatti sirritti kan dhihaatu. Haa ta'u malee dursa kan baname kan nyaatamu marqa. Keessummaan tokko keessummaan kabajaa dhufe qoriin marqaa osoo hin dhiyaanneef yoo hafee jedhee akka waan kabajaan sun irraa hir'ateetti ilaalama. Osoo sangaaleen qalamee fi marqi aadaa Arsii keessatti kabajaaf namni nama jaalatu nama kabaju marqee namaaf dhiyeessuu akkasuma ammoo namaaf jechuudha bakka guddaa qabaachuu agarsiisaa isiniin jedha. Akkuma sitti argitan marqi keenya haala kanaan marqamaa jira sirritti laaqamee harceen akka keessaa ba'u yookiin ammoo akka takii yookiin xaxarii gaagolaan jedhamu akka keessatti nafne sirritti laaquu qabdi. Intalli marqa marqitu sirritti nama dandeettii marqaa qabaa tahuu danda'a. Yoo hin qabaannellee dirqama uf amansiiftee marqa kana akka marqa dhugaa bareedaa gootee baastu ufitti himuu dandeetti. Marqichi keenya turtii sa'aatii 2 booda ni bilchaata. Oytettillee hin qabatu. Isin ajaa'iba akkuma ajaa'ibaati bareedee bilchaata. Qorii isii dhiqattee erga qopheeffattee dhadhaa xiqqoo qorii jala gootee marqa isii itti baafattee haala margitaniin haxumaadhaan yookiin fal'aanaan dhadhaa akka sirri jala taru itti goote booddee sanii dhadhaa erga itti geeffattee barbaree hamma takka itti gooti. Barbareen filannoo keessan itti xiqqeessuu fi itti guddisuun garuu akka magaala bareedaa ta'u gubbarratti barbaree itti godhuun marqa keenya hedduu nu ajaja. Achi booda akka hin qorrine yookiin karaan deemu yoo hedde isaanii biraatitti mankaa tokko qoshortee achi booda dhadhaa waliin geettee gubbarraa fiddee akka amman godhe kanatti itti qadaaddi. Nyaata nagahaatii fi kabarakaa rabbi nuuf haa godhu. Haalli marqi ittiin marqinuu fi sadarkaan marqaa Arsii keessatti nama kabajaa akkasuma immoo namni marqi godhamuuf illee nama kabajaaf jaalala qabuu fi sangaaleen osoo jiraate Arsii keessatti marqi dirqama keessattuu ciree fi deetteef marqi barbaachisaadha. Faayidaaleen marqi qabu qaama keenyaaf midhaan filatamaa waan ta'eef jabina qaama keenyaa dubartii deette lafee isii akka dafee jechuudha ijaaramu isii gargaaruuf dhadhaan ammoo faayidaa inni qabu hundi keessanuyyuu ni beeytan. Garbuunis akkasuma ammoo boqqollaalleen qamadiileen hundu kaarboonhaayidireetii illee yoo ta'e qamadiin akka ogeeyyiin fayyaa lafa kaanitti illee faayidaa of danda'e qaba. Kanaaf hordoftoota fi kabajamtoota kiyya namootiin viidiyoo kana jaalattan akka baay'ee ilaalamu laayikii odoon godhin tokkoon keessan illee hin bayina. Warri meeshaa barbaadan ammoo lakkoofsa meeshaa bilbilaa kiyya duwwaa 978157275 waatisaappii teelegiraamaan na dubbisuu hin irraanfatina. Aadaan ofii qaanyii fi yookiin ammoo qaanfii hin qabu isiniin jedha. Isin jaaladha isin kabaja mee koomantiidhaan maal akka jettanii fi maal akka irraa balleesse waa'ee Arsii keessatti nyaata filatamaa fi bakka kabajaa guddaa qabu naafi maa isiniin jedha. Yeroo baay'ee qixxaa fi goommana qofa isinii fide naan boontanii miidhagduu Arsii hintalateenna jiraadhu umrii dheeradhu jabaadhu itti fufi haala kanaan naan jirtan har'a ammoo nyaata bareedaa tahe jechuu kabaja guddaa qabu aadaa Arsii keessatti keessummaa kamiifuyyuu qophii fi cidha kam irrattuyyuu kan qophaa'u qabadhee dhufee jira. Laayikii isinirraa eega.